አባቴ ሀቢቢ ድምፅህን ደከመ አይቼ አላውቅም ልክ እንደዚህ Seperti menggunakan, walau kamera dia ialah dengan negara. Hadu elle, dulu namni dua ya dan yoga pada bulnya ada yang itu. Dua namni nurra baginju, namni lukuh gara-gara akan suno namni tipe apa? Tipe apa? Bukan tahu boleh tidak kani. Akan itu namni lukuh boleh rawat sih hadi lukuh undani. Kaya ada yang Ama wanni warre afaan garagara dandeessan martaati kingi kamaal asirra jira onlaayinii baneetiniin ijjikkina isin argaa jira mee maal eedan ummanni kunniin mee wanni maal isin eedan maal mee sheer yoo gootan kuppilink yoo gootan maal qabu ummanni mee horicha akkantanii ummata rabbii keessanii jedhaati obboleessan keessanii obboleettii keessanii kunniin warri akkana qullaa ta'u lammii keessaniiti namni 814 kun maal asii godhame kun kannasaa kun dabala mee maal asii godha mee kuppilink sheer godha jara sheer godha waan biraatu sheer gootan Ayo ustaz kemana? Nora pemijra Nora te boleh mungkin. Video kan Nora tadi. Wara pemijra video Nora pemijra. Boleh lamni kairu pada TikTok ni sama. Aku buat ni sama follow nak. Video karena berarti wara pemijra bukan nak gatif na insyaallah. Taap goda kopi goda share goda naga warta gesita wow mashallah obboleeyyan kiyya wallahi obboleessa keenya kabado keessa qabame kabakka dalagaati qabame ka'ee baa qabame ka akka qabame ka bilbila harkaan qabne ka uffata harkaan qabne ka waan dalagate fudhatin adeedee maatii ofiitti dawwalee aanan jira bakka kanatti ka jedhee maatii isaan dhageessin ka haati isaa ilaasanii raftin ka abbaan rafin obboleessi rafin nama akkasitti mana kana keessa wallahi nama akkasitti mana kana keessa sagalee walii haa ta'u fooloo tiktooka isaan seenaniin kanallee fooloo godhaa fi yoo jaha argatanii fuudhan deebanii laayifii seenan akka hordoftoonni baay'atanii hirmaatanii sagalee ta'anii fi akkasumas waraabaa viidiyoo kan waraabaa waan fideetti qaban biratti dabarsaa fi sheer godhaa koppiliin godhaa taap godhaa mana kana taap godhaa koppiliinki godhaa sheer godhaa sagaleen wal jalaa ta'uu haadha dabarfamu ummata sila namni dabala jennaan sagalee walii haa taanu viidiyoo waraabadhaa namni bakka kan ajaa'ibu kenna kana maaluma sanguun koy kana maama keessallee waan jirruuf viidiyoo kana nu waraabaati viidiyoo kana qilleensarra nu oolcha kanuma isiniin jenna adaraa amaanaa isiniin jenna amaana rabbeedhaati warrillee sagalee nu ta'uudhaaf carraa dabdan du'aa illee nu godha du'aadhaan illee nu hin dagatina ni dhaga'ama miti ni dhaga'ama Aibi sentanii sagalee nu ta'uu hin arganne du'aa nu godha waan nu gootan illee dhabdan Asira waan ta'een obboleeyyan yoo du'a namni nama saddeeti jiraa namni dhibbishanii kun fooloo godhame fooloo godhaa tiktoka biraati waraaboo fooloo nu godhaati yoo viidiyoo illee maxxanfachuu dandeenya karaa kanaan nu argattu waan ta'eef fooloo nu godha follow no godhaati karaa kanaan illee karaa waatsaappii ittiin illee isiniin haasofnaa amma jarri illee dhuftee jirti waan ta'eef amma yeroo biraa waliin deebina ustaas galatooma jawala nu harkaa fuudhan waan ta'eef kana jaala turuu hin dandeenye. Galatooma kingi kamalee waan sagantaa kana qabee akka isin sagalee taataniif isinii mul'isee jira. Jiru obboleeyyan keessan keessa jiran haala obboleeyyan keessa jiran argitanii jirtan. Waan biraa ajandaa lafa kaayati itti deebina obboleeyyan keenya kana haa birmannu sagalee taanuu fi yaaduma jedhu qaban. Shamsu dubbataa warra as keessa antiqoona dhukkuba legaflaa qaba. Haasaa hin danda'u gitti wallahi otoo ijoollee laayifii tokko hin dandeenye. Itti fufaa.
أشي كمال واي بيسانين بيكو رب ما ربين دندهada ربين أفهم بيكون دندي تكابون ربين دنده وقوري في استالو فاتي كستاو والله وان باين ما قد سيسا ربنا جرمة في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا ما قد سيسا والله بليان كينو قاسنا كستاو warri as jala deemtanii leela wanti shaangulliitii gochaa argitanii tiktookiin akka adabuni beektanii mi ummata isinitti mammaa naman dhageenye isin mee tiktookii hin ergina wanna immoojii boo'ichaa yaada qabdan barreeffamaan ibsadha isinii galee innaa dammoo wanti kun waan akka qalbii wanna jechuu barbaadu American government and also Saudi Arabian government. I would like to pass this message. A young kid, a womanist and an elderist has been suffering in jail in Saudi Arabia. Please, I want you to consider as a human being, which is they really having a hard time to even survive in jail. There is no food, and also the heat is the high level, no air condition. They're really suffering. Those kids, all they want to do is just to survive. They want to work hard day and night, trying to help their families. Please, I want you to have a connection with the Ethiopian government. Prime Minister of Abiy Ahmed, if you receive this message, I would like to ask you with respectful, I want you to help our people. This young generation, the only reason they're to go to Saudi Arabia to help their own people. They have a mothers, they have a sisters, they have uncles and cousins. All they want to do work to make a change their own life. As we see on the pictures or on the videos, the struggle is continue in the jail. I understand there is a rules and regulation, human rights, embassy of Saudi Arabia, embassy of the United States, all over the country. I want you guys take action as soon as possible. We lost a couple lives, which we can solve a problem in an easy manner. Can you please take action as soon as possible? Jechuu barbaade akkasuma rabbiin ummata keenya kana bira haraabatu baniin Adam homaa namaan godhu wanni rabbii ol'aanee caalaa jiru rabbitti harka qaba rabbiin kadhadhaa akka ummata keenya kana ijoollee qeeroo fi qarree maanguddoolee shamarran achi keessa jirtu hatattamaan achi keessaa nuu baasu jechuu barbaade it's a hard working to even watch the video. Sheekh Kamaalatis galatoomii ulfaadhu wayyami sagalee ummata kan keetiif ta'uudhaan ilmaan Oromoo namni daawwataa jiru namni 151 kun sagalee tahaafi afaan Ingiliziitiin haa taatu afaan Somaaliitiin haa taatu Oromoon haa taatu any language you speak will be helpful. Even China illee yoo beektan gabarsa maaliifi sagaleen tantee bakka fagoo dhaqi namni tokko yoo dhagaye it's a lot of benefit isaanii fiduu egaa jedhee amanaa waan isaan miidhullee hin dubbatinaa. We love Saudi Arabia, we respect them, but at the same time, I just want them to see they are human beings. Those people who are struggling right now, a young Cairo, a young girls. صار أسبوع أنت اللي كلمتيني؟ أنا لي شهر أعرفك. يعني والله مو شهر. أنا ليش لو كذاب ما راح أسوي بوست، أنا سويت بوست عشان أنا أعرف شنو. الله يا بصة كسرتي قلبي. شو كسرت قلبي؟ شنو كسرت قلبك؟ لأنه لعبت مع واحد تلعبي مع واحد. أنا رسالة. مني ما في. مني إيش؟ هذا جواله هو والله مو جواله موضوعي. أي قول له ليه بتخشي مع ده؟ ليه تخشي مع أولاد أول حاجة؟ يا حبي يا قالي يا بعد روحه أنت يا بعد أصل يا بعد سكر يا سكر نبات اسمعيني انت كلام اللي هو انا انت ما نيجي واحد اليوم انت اسمعيني كلام نفرات. انا صدقتك انت يا بس يا روحي قالت لي سكر البنات انا ما اقدر.
قالت لي كلام حلو، هي حلفت البنت. شفتي عيوني شفتي هذا عيون هذا عيوني هذا ابنين هذا انت. سكر النبات قالت لي عيوني الاثنين هذا انت. يا اخي داري خلاص كده اوكي. دقيقة يا سكر النبات انت. انت مجموعة. أنا ما أجيب تابتر قدامي ما أنا مواجهين الناس اللي أكون تقول نما دي بشان إنجر تنسى جوان قدت تبعترون. يلا حبيبي انتبهي على نفسك. تمشين اي والله تمشي. تروحين فكرية my love ويا my long love my long love too. my cold my sweet my وجبة كبيرة. I love you. شو قلت؟ my love my واي فاي. قلتي my وجبة. لا يعني وجبة أحلى وجبة في قلبي أنت. تكريه فكرية ويا ينا ويا مع السلامة حبيبي بس. هنا طافج حبيبي انتبهي على نفسك. حبيبي اوكي شكرا. لا تدشوا يا بنات زين فكري لا قال انت شفتي عيوني اثنين هذا؟ انت هنا حبيبي يلا انت فوق راسي انت. يلا حبيبي Jangan biar kasih. Hi, how are you? I'm fine, and you? Where you come? Where are you calling from? Where are you streaming from? I am from Gadalkibu. From where? Gadalkibu. You know Gadalkibu? I'm in Nigeria. You Nigeria? Yeah. You are from where? You single or double? Which country are you? Now in Canada. Eh, but the bayana yellow baby yen and the bayana yellow penalana. Bayana yellow. Guys, let's win this match. Let's win this match. Everybody You single or double? We are my gifters. No? Not you. The accident, thank you. Is it only the accident I have on the life? The Asians. Is it the Asians or the accident? The Asians. Is it only the Asians I have on this life? Is it only the Asian I have as a gift on this life?